dhiibeen deema dhugaa dubbachuuf daboof duukaa fuudheen deemanii hayyuun na argeera haayideriini dhugaa yaaddoon qabuun sodaan qabu. Mikinaan isaa diiniin ani qabadhe amantaan ani qabadhe amantaa diina narraa eegu malee amantaa bishaan keessa naqaa dudduuba markabaa kooti rafu miti. Wallahi rabbiin na eegu utuu na wajjin deemu rabbi isa rafutu hin taane na way anaan na raffisee rabbi na eegu dhanaan dhugaa dubbachuudhaaf rabbi isa kan kooti dammaqsee hin kaasuan rabbi isa kan kooti dammaqsee na kaasa malee. Na kana jechuun barbaada I have hope, I have dream, abjuu guddaan qaba, mul'ata guddaan qaba gara fuulduraatti maashaallah yoo rabbi utubaa guddaa tokko seenaa guddaa tokko diinii amantii kanaatiif gadi dhaabne lubbuun keenya illee darbitu darbitee wanti dhugaan islaamummaadha. Naam, maashaallah, maashaallah, maashaallah. Amma illee rabbiin keenya irra gadi isin haa dhaabu. Wallahi gaa islaamummaan nama hedduutti hajamti. Keessaahuu nama gaa iddoo deeme hundatti seenaa galmeessu. Bara kana nama akkanaa kana tajamti, nama jajjaba tajamti. Nulleen simannaa isinii goone. Rabbii fi malaayikalleen akka simannaa isinii gootu abdii qabna. Ammallee rabbiin keenya umrii isin haa dheeressu. Baarakumullahu fiikum. Shabakaan kiyya qayyina mul'isa asirratti. Lakki dhagaamaa jira. Miyuutiirra jirtaa? Miyuutiirra jirtaa? Muutirra jirta muuti. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Garraamii namaa nagaa keetii akkam? Akkam nagaa fayyaadhaa? Nagaa galata rabbii nagaadhaa? Galata rabbii nama tokkotu koomenti irratti viidiyoo bahe naan jennan hamilee nama sanii eeguu jecha viidiyoo bahe dhiifamaa naa godhaa gaa bakkumaan jirurraa. Aizoo ittiin kaanayin bareedinaan illee tokkoffaadha. Meekaap illee dibannee fuula sin dhiqannee daayitii sin qopheeffanne bakkumaan ciisuu wanta jedhee fiilteri illee hin qabuanii akkatti irra kaatan hin beeku. Akkasii dhageessanii bira jira keenya waan addisuun jechaa jiru waan addeen jechaa jiru dhageessanii jarri kun jarri keenya jarri ollaadha. Sagaleen koo jira? Injira. Jarri yeroo baay'ee sagaleen ol qabamee itti lallabamaa dafaa osoo isaan hin dubbanne itti himuutu amalatti ta'e waan ta'eef jara kana dirqiidhumaan dafanii itti himuutu gaarii. Gubbaadhaan akka ammas hin gootan kana jechuudha. To'a. Akkas. Saniifi baay'ee islaamummaan gubbaa qofaan miti gubbaa caala keessaa wal nama fakkeessa. Namoonni baay'een nama aaddis fi haydar wal fakkaatan jecha gubbaa keenya caalaa keessi keenya wal fakkaata. Isin galee keessi keenya akka malee wal fakkaata. Saniif namoonni amantaa biraan carraa kanatti fayyadamee namni 400 kun amantaa islaamummaadhaa jibbuunillee didullee dhiisuuleen akkuma jiru tahee yoo xinnaate dhaabbadhaati daqiiqaa tokkoofis ta'u dhaabbadhaa itti ilaalaa itti yaada daqiiqaa tokkoofillee yoo ta'e mee amantaan kun dhiiroo wayi dhugaataa alaa ta'edhaati waan ta'e dubbisaa waan ta'e dubbisaa ammas gaafadhaa saayaquu yaammanuutti bitsohaan naachuu kan hin qabalin dandeessasan saayaqut saayaxaarruu saayaxayyiquu san dhiisaa jiran numa gaafadhaa adde wangeeluma keessa jiraame kan baaradhaa qoradhaa qo'adhaa dubbisaatii kan irra wayyaadhaa kan irra gaariidhaa keessaa fudhadhaa kan jedhu hin jiraame. Eegaa Paawulos tokko Qorontosiidhaan. Saniifuu akkas osoo gootanii jirana. Dinneetuma ammoo akkana jechuun barbaadutti loluu mafakkirii amma dheengadda kaleessa yaatee baaleeroo beekte makiinaa guuttee jarri karaa gubbaa deemee lolane ummanni illee Allahu akbar jarrillee Yesuus gooftaadha akkanatti barnoonni hin jiru. Barnoonni akkanatti hin jiru. Tokkoffaa tasgabbii namaa kennaa fiqirii namaa kennaa. Lammaffaa geemii shugushuwii waan 100 ሚሊዮን አካውንት ላይ ይገባል። አሁን ያለ ፓስፖርት አሜሪካ ትገባለህ፣ ያለ ቪዛ አሜሪካ እንዴት
saatsaraa makiinaa taganyaallee dhiisaa jiran waan akkanaa dhugaa rabbii. Waan macaafa keessallee hin jirre, waan quraana keessallee hin jirre, waan herreega kamiin keessallee hin jirre kana dhiisaa. Saniif tasgabbaawaadha. Karaa aaddisuun qabate kana hundumti keessan qabadha. Akkanumaa mi'adde karaa aaddisuun qabate kana karaa tokkichaa fi qulqulluu fakkaataa hin qabne karaa nagaa fi tasgabbiidha. Karaa diraamaa fi sheekoon keessa hin jirre karaa jireenyi dhugaa keessa jiru islaamummaa fi islaamummaa malee hin jiru waan ta'eef hundumti keessanuu koottaa. Wallaahi wabillaahi watallaahi Yesuus Kiristoos pheenxeen turre. Rabbii kiyyattiin kakadhaan Yesuus Kiristoos ortodoksiin turre. Protestaantiin turre. Yesuus Kiristoos amantaa qaba ture. Yesuus Kiristoos ni salaata ture. Yesuus Kiristoos ni lallaba ture. Yesuus Kiristoos ni sooma ture. Yesuus Kiristoos ni kadhata, ni waywaata. Yesuus Kiristoos guutummaan guututti nama. Namummaa isaa innis himee jira. Namummaa isaa akka nama ta'e nuun gaafa obboleewwan kootii fi abbaa kiyyaa gara abbaa kiyyaa fi gara abbaa keessanii gaafa jedhu gara abbaa keenyaa gaafa jedhu nuun gaafa nu obboleewwan keessan obboleewwan koo nuun jedhu ifaan ifatti akka nama ta'e quraannis ni hima, hadiisni ni hima, wangeelli ni hima. Mucaan kun nagalaa badee maaloo jedhaniiti. Gurguramne iyyuu nama ta'e gurgurame. Kanaafuu isin caaluma jettanii waan macaafarra hin jirre. Aktara faranjiidha mana keessan maxxanfatanii haala adda addaatiin dhiisaa akkasii miti iyyuu. Yesuus dhugaa Iisaadha. Yesuus dhugaa ilma Maariyaam. Yesuus dhugaadha kan Waaqni erge. Kan inni an ofii kootii homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irra akka dhageettan farada firdii an faradus qajeelaadha. Anuu yaada kiyyallee duukaa qabuu ta'e maaliif nama waan ta'eef ani nama akka namaatti dogongoraan yookaan akka tasaa akka carraadhaa yaada biraa yaada waaqaa yookaan yaada rabbii malee yaada biraa hin yaada yoo ta'e yaadni kiyya fudhatama hin qabu. Osoo inni jedhu ati waaqa ati maali? Ati akkasiin kun ayisaraam. Kanaaf dhiifama isinitti hin baay'ise ustaazowwan bakka jiranitti aan ammoo isinitti mee jira. Saattaa malcii baay'ee isin hiree qabdan warri tiiktookii banattanii as gubbaa jirtan wallaahi hiree qabdan. Uummanni keenya baadiyyaa adda addaa keessatti iddoowwan garaagaraa keessatti dhugaa kan hin dhageenye hin argine altana garaachoom alsammuum alaayyuum isin ammoo hiree qabdan argitaniirtan dhageessaniirtan piliis yoo quraana illee dhiis kajarri keessa jechaara waan biraati ka isin jechaartan immoo waan biraati. Kanaaf wangeela dubbisaa. Wangeela dubbisaa. Wangeela yoo seeraan dubbistan wangeela dubbisuu miti seeraan yoo hubattan wangeelli akka inni jedhu akka amma isin jettan kanaa miti never ever. Kanaafuu tasgabbaawaa. Lammaffaa yoo charchi dhayitan cal'istanii hin shubbisinaa dhiisa. Calma ittanii hin shubbisinaa waa gaggaafadhaa. Harka faa baasatii xiyyaaqee halleenyi fayyadhaa. Yesuus akka amma sirbitu kanatti sirbeeraa jedhee gaafadhu. Barattoonni Yesuus akkanatti utaalanii maayikiidhaan jedhee gaafadhu. Gaafadhu rakkoon qabu. Akka ammatti godhattu kan akka atamma haasoftu kanatti Yesuus haasayeeraa jedhe. Yesuus barre dhugaadha jaamaa rafaa kaaseeraa du'aas kaaseeraa. Gaafa kana godhu maqaa rabbiitiin bismillaahi jedhee ka du'es dhugaadha kaaseera. Ka jaamaatis ka cabaatis kanni hunda ofii isaati osoo hin taane isa kadhatee isa gaafatee godheera. Kanaafuu harka keessan baasaatii